dhufeen jiran isiniin jedha naguma keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata rabbiin isiniin jedha hordoftoota kiyyaa biyya keessaa fi biyya alaa teessanii warreen hordoftan hundumti keessanuu akkam jirtu fayyaa keessanii baay'een immoo isin yaade baay'ee tokkichan isin yaadeen isiniin jedha nageenyi keessan badhaadhaan isiniin jedha dhiifama immoo isinirraa badee turuudhaaf isiniin jedha maaliif hojjettanii xiqqooshee asiin turre jechuudha gara baadiyyaan deeme baadiyyaatti immoo Wi-Fi isin hojjetu networkiin isin hojjetu kanaaf isin jalaa badee isiniin jedha jirtu biti isin yaadeen dhufe isiniin jedha har'a wanta tokko wanta barumsa isinii ta'u tokko qabadhee dhufe jechuudha innis maalidha hojjettanii viidiyoon kun dana bira ga'ee tureera garuu har'a maybe sa'aatii waan argadheef irratti hojjechuudhaaf ka'e malee jechuudha. Mucayyoo shamarree wayiitu jira jechuudha. Viidiyoo kana isinitti mee itoo hin daawwatiin dursa like share subscribe gochuudhaan na bukkeedha. Fadha maaliif hojjettanii namoonni tokko like share subscribe itoo hin godhiin viidiyoo qofa daawwattanii warreen baatan rabbi sodaadha. Like godhaa, comment godhaa, share godhaan isiniin jedha warreen wanti taatanii akkasumaan immoo viidiyoo kana mucayyoon kuni wanti tokko maybe mucayyoon kun obsaan na eegaa turte torbee lama waan akkasii darbeera jechuudha dhiifama guddaa. Isheenis hordoftuu dhunkiyya keessaa waan ta'eef dhiifama siin jedha sababni isaa viidiyoo hojjechaa turre samoona kanan siin jedha atis argaa jirta waan ta'eef viidiyoo galakkisaa hin jiru kanaaf badeen siniin jedha yaani haalli baduun immoo biyya keessatti amma iddoo deemtu hundatti waayifaan argattoo fuutee baate malee sayyoo fuutee baate immoo waayifaan bakkee hundatti hin hojjetu kanaaf badeen siniin jedha innis maalidha hojjettanii mucayyoo kuni hiriyaa qabdi ture hiriyaan ishii suni jalqaba jira miti eega like godha share subscribe gochuudhaan akka dhaabbadha oduu keenyatti fuunee wajjiniin odeessiniin jedha isinis wanta tokko maybe garuu waan kana waggoota hedduudhaaf beektoliin waan abbumtu barbaade waan ta'in miidiyaa kamirrattuu afaan amaariffaan afaan oromoodhaan viidiyoon kamiyyuu viidiyoo kanarratti hin dalagama gocha kanarratti hin dalagama garuu namni tokko kan barumsa irraa fudhate paarsentii 100 keessaa maybe 95 gocha kana raawwachaa jira kan irraa fudhate 100 keessa paarsentii 5 yoo ta'e 95 gocha kanaan laaqamee cubbuu keessa jira kanaaf immoo wanti isin gochuu qabdan maalidha hojjettanii uummata keenya batalaa ijoollee oromoo nuyi nama amanummaa qabna nama amanna nama jaalannaa nama jibbinaan immoo nama gashinu beektu hundumti keessanuu akka godina keessaniitti hin beektu. Kanaaf mucayyoon kuni mucaa wayii miidiyaa irraan barteetti jechuudha. Mucayyaan kuni miidiyaa irraan bartee baay'ee wal jaalatanii baay'ee wal jaalachuurraan kan ka'e maatii ishiitti marga ergatee kaadhimaa godhatee maatiin kennaniiru. Ishii fi namichi kuni amma maalidha hojjettanii akka aadaa Oromootti abbaa warraa fi haadha warraa ta'aniiru. Kaadhimaa jechuun wanta qoosaa isinitti fakkaate. Kanaaf jecha mucayyoon kun maal gootee hiima warraan na dubbiste jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu baay'ee boochee jechuudha. Booddee maal godhee jira miti egaa Oromoon illee safuu beeka. Amma dhaloonni bara kanaa safuu wallaaleera jechuudha. Dhaloonni bara kanaa maalummaa isaa dagateera. Anarraa yoo kaasee jechuudha. Maaliif duratti ijoolleen Oromoo tokko jechoota darbaa namatti hin dubbattu. Jechoota haamilee namaa buusu. Nama arrabsitu garuu amma kan laaree harrabaa keessa jiru gochoota hin taane kan dalagaa jiru ijoollee keenya irraan beekamu malee garuu mucaan kun maal goote seetanii namichi galgala wayitii jedhe isheen amma jechuudha galgala wayitii jira miti namni haalaan qilleensarraan walbaree bultii ijaaruu waan amma ta'e miti dura garuu kan milkaa'u namoota muraasa. Mucayyoon kun akkuma jette namichi kun ishiif amanameera maatii ishii beeskiseera waan kana na mudate itti gonkumaa yaadu siisitoota aanasitoota yaadu kana jechuudha garuu ani akka kiyyatti xiqqoo shillee of shakka jechuudha namoonni tokko immoo nama jaalatan taanaan nama jibbuun beektanii baay'ee nama amantu bakka kamittuu nama namaniin haadhoo kellee maan ta'in namaniin gochaan baay'ee ulfaata gochaa suukanneessaadha kun lubbuu nama tokkoo galaafachuudha kun jechuudha. Dhali namaa taatee immoo lubbuu nama tokko galaafattee dachee kanarra jiraachuu manaa ofii keetii duutee baduu wayya. Mucaan kun maal goote seetanii namicha kana faana viidiyoo koolii haasofte. Viidiyoo koolii yeroo haasoftu namichi kun maal jedhani ati haadha manaa kiyya. Ati haadha manaa kiyya waan ta'eef qaama kee maamuna dhoskita jedheetti dubbate jechuudha.
mucayyoon kun yeroo isin jiru bakka isin galaa jechuudha siisa baasee wanaa sabaadhe maaliif sheemidha waan ta'eefanii keessaa baasee akkas jedhee isinitti naasa'u. Mucaa kana dhuguma seetee ishiin jaalala liqimsamtee jirti. Namichi kun immoo garuu ishii jaalate toon ta'in maallaqa ishii idimee ishii dura seerraa nyaachuu jaalate. Inni warra ishii marga geessuun faashina ta'eera bara kana. Umaayuu itti fakkaatu nama kamittuu jechuudha. Achiin mucayyoo kana faana haasa'ee lakkaan riikoordi godheera viidiyoo sana. Riikoordi godhee guyyaa 3-4 afaan nagaa ishii dubbisee birrii na erguu baannaan viidiyoo engadda galgala ati na faana haasofte abbaa fi haadha keetti geessee agarsiisa fuula kiyya dhoskee ishiin akkasittiin dhiira biraa faana miidiyaadhaan akkasittiin haasofti marga kiyyas naa deebisaa jedheen dhaqee abbaa fi haadha keetti maa nan himsiisaa jedheen. Achiin mucayyoon kun maal gochuu dandeessama? Namicha kanaaf amma dambirrii laachuu fi jalqabee ji'a ja'a jette. Mucayyoon kun amma uumitti namicha kanaaf birrii laatti. Namichi kun amma uumitti mucayyoo kanarraa birrii nyaachaa hafa. Mee maal jettu kanarratti? Garuu namoonni tokko yaadan taane kan qaban jiru lubbuu namaa galaafachuuf. Amma mucayyoon kun ituma ishiin birrii namicha kanaa erguu dhiistee mucayyoon kun of ajjeefti. Gaafa ishiin of ajjeefte immoo namichi kun umaa sammuu isaatti homtuutti dhagahamu viidiyoo kana gallakkisa. Kan ishiin duuteera viidiyoo kana laalanii maatiin ishii idimee dirratti saqqaqamu. Imimmaan gaariilee namni hin boofu. Kan biyya gandaatti duute awwaalli ishii biyya ishii keessa qate reenfi ishii firiizii keessatti goguun alatti. Amma mucayyoo biyya wanti jedhamutti duute reenfi ishii ji'a 7 wanti keessa ga'e jedhanis sababa warraa shirraan kan ka'e ofii ishiitiin uutee of ajjeesteedha. Amma uumitti ijoolleen keenya sababa dhiiraaf jecha biyya gandaatti ufuutee of ajjeefti. Amma uumitti fooqirraa of darbatti. Amma uumitti immoo dafqa ishii nyaachaa hafa. Maaf of hin sirreessitan? Maaf iddoo jirtan hin bartan? Kanaaf obboloonni kiyyaa gocha akkasii keessatti liqimfamtanii jirtanii adiraa waaqayyoo of eeggadhaa. Waaqa sodaadhaa. Namni kamuu hin dogoggora. Tokko dogoggoruun eeshi waan jiruudha. 3-4 maaf hin baratan miidiyaarraa. Bilbila qabachuun koo bilbilli sitti fayyadamuu miti. Ati bilbilatti fayyadamuu qabda. Maaf bilbilli sitti fayyadama? Amma ijoolleen tokko faayidaa bilbilaan beektan. Maal qabachuu qofa beektu. Garuu bilbilli immoo gochaa isaa beekaa hojii isaa irratti hojjeta. Isinitti fayyadamaa jechuudha. Maaf akkas taatu? Maaf irraan baratan? Namni tokko yoo miidhame amma dhufee sirra ga'utti maaf teessee eedda? Kamiyyuu maan ta'in haadha koollee maan ta'in kan biyya gandaa keessa jirtu jechuudha. Of to'adhu, of eegi. Waan baatee beeki. Dhiirri akkamitti sitti taphatti? Ani miidiyaa kana banee asirratti haasa'uun kiyyaa firiidamii argadhee osoo hin ta'in ofii kiyyaa beekee osoo hin ta'in kan naa gadi beekuu hin dandeenye gochoota akkasii kan waa'ee miidiyaa bilbilli maal akka nama godhu nama faana baay'inaan viidiyoo koolii haasa'u maal akka nama godhu mee googilii keessa seeniitii barreessi jecha isaa afaan ingiliffaatiin hundi kee qullaachi keessa ceceesta namni kamuu waan ta'in ofii isaatii bilbilli keessi waraabee si gurgurata. Bilbilli nama kamiyyuu iimeeliin baramee jira. Googilii faana wal qabatee jira. Biyya Arabaa warreen jirtan batalaa Arabni warri isin hibbante bilbila qafoo keessan. Googilii faana wal qabsiisaniitu isin hibban. Koodii beektu, iimeela beektu, iimeela sana wal qabsiisanii maal godha ammoo googiliin qindeessee viidiyoo sana geessee googilii keessa galcha. Dhaabbata googiliitti satee qullaa'u asii nama barbaade faana haasofte qullaa kee achi googiliin si gurgurata. Namni immoo maal jedha? Afaan ingiliffaatiin jecha isaan dubbadha asirratti isin beektu jedhee yaada. Jedhaati barreessaati googilii keessa seenaa. Tokko keetiin akkas fuulaanis ta'u warreen qullaa haasoftu kamiin keeyyuu achi keessa jirta googilii keessa. Garuu kana beektu hundi keessan bilbilli keessan ofii keessanii akkasii itoo isin iddoo tokko waraabee googilii raabsu beektu. Kana warreen gochoota akkasii raawwatan irraa of eeggadhaa. Irraa of eeggadhaa. Ulfinni gaafa hedduu salphinni gaafa tokko jedha Oromoon. Hundi keessanuu
wanta mucayyoo kanarra ga'e isinirra ga'uu danda'a. Mucayyoo kanaafuu dhaamsa maal qabdu? An akka kiyyatti obboleetti kiyya wanti dhaamsa siif dabarsu elaa idimee kee dirasii namicha sanaaf hojjettee laachuudhaan dhiisiiti waan barbaade maan ta'in nama meeqa kan gallakkifame uma jiraate garuu namni galakkisu maallaqa keetii hin taphatiin idimee kee namicha kanarratti hin fixin namichi kun durumaa siif hin ta'u maallaqa kee ilaaleedha kan sitti dhufe waaqayyo immoo garuu sababa kanaan sitti fidee namicha kana adda sirraa baasuuf malee namichi kun itti yaadee miti kan godhe. Kanaaf obboleettii kiyya gallakkisuu dhiisee waan barbaade haa godhu maallaqa kee illaatiif hin dhaamsa siif qaba maaliif yoo jette idimee kee dirasii namicha kana hojjechaa fuumanna lubbuun kee du'ee baduu wayya akka kiyyatti maaliif yoo jette nan beeka maali akkatti hojjettee fiddu waan an beekuuf akkatti hojjettee fiddu waan an beekuuf jechuudha. Kanaaf ammanuma isiniin jedhaa oduu baay'ee isaa isinirra dheeressu kanan dhaamsa siif qaba warreen kaanis immoo koomentiin banaadha yaada qabdan babal'isaati barreessa yeroo baay'ee ijoolleen sammuu keessa waaqayyo eebbisee yaada babal'aa namaaf qabdan waaqayyo isin eebbisu warreen kaanis immoo waaqayyo sammuu keessa naa banuu isiniin jedhaa yaada gaarii namaaf yaada kennaa amma fakkeenyaaf kennaa namaaf kennite yaada hin taane namaaf qabaachuurra kennaa kee dhoowwadhuuti yaada gaarii namaaf qabaadhu namni kamuu jechuudha namni kam xiqqaa guddaa kennaa natti kenniteef sun yeroo ofishii gammachiisa. Garuu nama sanaaf yaada gaarii ati qabdu jiruu marajjuu akka yaada keetti gammaddu shii taasisa. Kanaaf kennaa namaa kennuurra yaada gaarii namaaf qooda. Sammuu namaa bohaarsa. Namni yaada sana keessa wanta tokko akka baratuu fi fudhatee itti fayyadamu godha. Isiniin jedhaa yoo yaadni kiyya isinitti tole like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa. Iddoon dogoggora itti immoo dhiifama. Namni dogoggora namni dogoggoru jedhe ofiisaatiifuu of gowwoomsan isiniin jedha. Galatoomaa viidiyoo biraatiin hanga deebi'ee dhufutti turtii gaarii qabaadhaa.